Ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota jirraa miidiyaanii kun nageenyi keenya waara bakka jirtan cufsatti isinaadhaa qabu jecha har'a immoo Finfinneerra kiiloomeetira 20 gabba'uudhaan magaalaa Sabbataatitti kan argamnu. Magaalaa Sabbataatis agiroo industirii sabbataa aannan maamaa iddoo oomisha isaa yookiin dallaa oomisha isaa keessatti kan argamnu. Dallaa kana keessattis maal maaltu argama, maal maaltu oomishamaa jira kan jedhu kan waliin doowwannu ta'a. Haga xumura qophii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya qophicha waliin turtii kan godhu. Ani Rabbirraa Leenjisaati, ogeessi kaameraatiif teeknishaali Boggaalaa Habtaamuun waliin jira. Nu faana bu'aa. Maqaan koo Girmaa Amanteen jedhama. Gaheen hojii koo maayikiroobaayoloojistidha. Analaayisidha. Industiriin kun Sabbataa agiroo industiriidha. Kan inni oomishu aannanidha. Aannani jalqabarraa kaasee raw miilkirraa kaasee haga dhaqee paakdii ta'ee yookiin immoo ashagamee haga gabaatti bahu dirreeshiitti istaandardii isaa eeggate kan ilaalamee gara kastamariitti dhiyaatudha jechuudha. Ruumiin kun ruumii fiizikoo keemikaalii fi maayikiroobaayoloojiidha. Kan inni ilaalamu fiizikoo keemikaalii kan jennu akkuma fiizikoo ta'ee ilaalamee aannan sun malkiinsaa ilaalamee maal akka inni fakkaatu orgaanoleeptikii warreen jedhaman jiru ijaan ilaallee fuunfannee wantoota achi keessatti argaman ilaallee gara riisepshinii jira riisepshin taankiriitti fudhannee achirraa kaasnee kan nuti gara piroosesiitti jalqabnu jechuudha. Otoo piroosesiin jalqabin dura raw miilkii gubbaarratti wantoonni ilaalaman baay'eetu jiru. Raw miilkii gubbaarraati faattiin isaa ilaalama. Orgaanoleeptikii akkuma jenne kana ijaan inni ilaalama, qabatamee inni ilaalama, fuunfannee inni ilaalla. Erga ilaalamee booda gara taankerii galeeti gara piroosesii galaa jechuudha. Piroosesii erga galee booda gara piroosesii erga galee booda haga dhaqee xumuraatti haga dhaqee paakdii ta'ee ashagamutti istaandardiin baheeru jira. Istaandardii sana gubbaarra dhaabbatee guutee moo hin guunne istaandardiidhaa gadi moo istaandardiidhaa oli jennee ilaallee qoranneet qulqullina isaa sirreessiniiti kan nuti gara ashaguutti geessinu jechuudha. Gara pilaastikiitti kan inni ashaguuf kan nuti geessinu jechuudha. Otoo sana biraan ga'iin paayippii kan jedhamu jira. Paayippii kan jennu ujumboo inni ittiin dhaqee istaandardii stooreejii keessa galutti sana gubbaarratti faattiinsaa akkam akka ta'e pirootiiniisaa kaarbohaayidireetiin achi keessa jiru aashiin achi keessa jiru ilaalame pirootiiniisaa densitiinsaa ilaalame gara dhaqee taankira istoora gubbaa galaa achi gubbaarratti istaandardiidhaa gadi immoo istaandardiidhaa oli jennee ilaallee sirrii yoo ta'e gara paakdii gochuu jalqabna jechuudha. Ilaalama jechuudha. Achi keessatti paaraamitiroota baay'eetu ilaalama. Asiidiin ilaalama. Alkoolii teestiin ilaalama. Alkoolii erga teestii goonee asiidis achi keessa jiru erga ilaallee faattii isaa erga ilaallee istaandardii guuteera wanti sirriidha jennee erga mirkaneessinee booda ashaguu jalqabna jechuudha. Akkuma isin jettaniyyuu sirriidha. Maayikiroo as keessatti Sabbataa agiroo industirii kana duwwaa osoo hin taane akkuma nyaata industiriin nyaata oomishu kamiyyuu of eeggannoo gochuu qaba. Kanaaf dabalatee kan keenya Sabbataa agiroo industiriin kun gaafa seentu inni jalqabaayyuu personal equipment yookiin immoo pirootokaaliin kee eegamuu qaba. Cross contamination akka hin uumamnee fi nyaatarraatii gara namaatti namarraa gara nyaataatti akka hin dabarree fi rifeensi keenya kun haguugamuu qaba. Nyaanni of eeggannoo gochuu qabna waan ta'eedhaaf ijoollotatu dhugaa nama gurguddaatu dhugaa waan ta'eef of eeggannoo istaandardiidhaan kan eeggateen ilaalleeti. Rifeensi keenya seeraan inni haguugamna caammaan keenya seeraan akkuma argitanii caammaan illee bottiin keenya irratti fuutbaattiidhaan ilaalleeti sirrii ta'uusaa erga mirkaneessinee booda gara oomishaatti kan galamu jechuudha. Amma gara kutaa fiizikoo keemikaalii analaayiziitti deemna jechuudha. Tajaajilli kutaa kana keessatti kennamu akkuma maqaa isaa irra beeknu fiizikoo keemikaaliidha. Fiizikoo kan jennu qaamaan kan argamu, ijaan kan mul'atu, kan ija keenyaan ilaallu, kan qaqqabannee gargar baasuu dandeenyuu fi akkasumas immoo keemikaalaan paaraamitiroota garaagaraatiin kan nuyi addaan baasnudha jechuudha. Fiizikoo keemikaalii kana keessatti wantoonni hojjetaman aannan dhufee sadarkaa kana gubbaa ga'ee yookiin kutaa kana seenee istaandardii isaa eeggatee moo hin eegganne akkuma alkooliidhaan ilaallamee istaandardii isaa eeggateera booliingii kan jedhu danfisnee kan ilaallu jira. Aannan kun istaandardii isaa eeggatee moo hin eegganne qulqulluu miti kan jennee ilaallee adda baasnee riijekti gochuu fi aseepti gochuu kan nuti dandeenyu kutaa isaati jechuudha. Akkuma argamu asirratti qaruuraa kana gubbaarratti aannan as keessa jira. As gubbaa kan laallu raw miilkiidha. Raw miilkii jechuun dheedhii aannaniiti. Jalqaba kan dhufeeru osoo
gara piroosesiin seeniini ilaalamee jalqaba kan dhufe saampiliin fuudhamee saampiliin kun ilaalamee istaandardii guuteera moo hin guunne aannan kun maal akka inni fakkaatu orgaanoleptikii kan ilaalamee kan saampiliin fuudhameerudha jechuudha. Edda isa fuudhamee ilaalamee booda gara wolki miilkiidha. Wolki miilkii kan jennu kun immoo riisepshiniidha. Kun erga sirrii ta'ee hin seenee gara taankerii gara jechuudha. Taankerii gara galee wol miilkiidha saampilii achirraa fuunee standardii isaa eeggatee moo eeggannee tempereecharii meeqa irratti akka galee ilaalamee qulqullinni isaa achi gubbaattis erga ilaalameeti gara paastiraalaayizidii dhufa jechuudha. Paastiraalaayizidii kan jennu immoo hiitingii 72 digirii seelcheesii aga 76 digirii seelcheesii gidduutti aannan danfee kuni kontinentoonni achi keessa jiranii faattiin achi keessa jiru pirootiinii achi keessa jiru dansitiin isaa maal akka ta'e erga sirratee erga danfee daqiiqaa 15f digirii 72 aga digirii 76 gidduutti erga danfee booda gara istaandardii miilk stooreejii kana galaa jechuudha. Istaandardii miilk stooreejii kana gubbaa ga'e jechuun sadarkaa istaandardii isaa eeggatee gara maalitti gara finishidiitti yookiin xumuramee gara ashagamee bahuutti kan deemu waan ta'eef as gubbaarratti paaraameetiroota hedduutu asiidiin isaa ilaalame, alkooliin isaa ilaalame, istaandardii achi keessa jiru, faattiin achi keessa jiru, pirootiiniin achi keessa jiru, kontinentoonni aannan keessatti argaman sun guutummaan guutuutti jiraachuu dhiisuu isaanii istaandardiidhaa gadi ta'ee erga mirkanaa'ee booda istaandardii gidduutti argamee sirriidha jedhamee erga xumuramee booda kan inni gara paakdii ta'ee ashagamee gara gabaatti dhiyaatu jechuudha. Maashiniin kun sentrifuuj garbar jedhama. Maashinoonni kun lamatu jira. Tokko isa kana, tokko isa kana. Inni kun akka riferansiitti nu fayyada yeroo baay'ee. Inni kun keemikaalota garaa garaa fayyadamne keemikaalota nuti jennu keemikaalli inni kun of keessaatii keemikaala qaba maashiniin kun. Maashina kana meeshaa kanaa fi butiroomeetiroota warreen jedhaman kanatti gargaaramne aannan keessa kan jiran kompoozishinii aannan keessa jiran kan ittiin fayyadamne tiriit goona. Fakkeenyaaf aannan erga saampilii finnee booda kun salfariik asiidiidha. Keemikaala dana keessa jiru salfariik asiidii fi aannan saampilii wayii fuunee 10 ml erga fudhannee booda salfariik asiidis fuunee kanatti daballee booda as keessa gashina ofiisaa ri'aaktii godhee isa booda riizaaltii faatti konteentii as keessa jiru baasee nutti argisiisa. Sentrifuuj garbariin kan inni nu fayyadu qibaatii aannan keessa jiru teestii godhee nutti argisiisuuf. Inni kun sentrifuuj garbar jedhama. Inni kan biraan laaktoos kan jedhama. Inni kun sofistikeetiin maateeriyal kompoozishinoota aannan keessa jiran hunduma faattii, aadedootarii, pirootinii, densiitii, pH meetirii wanneen kan hunduma wanneen aannan keessa jiran kompoozishinii nutti argisiisa. Ispeeshaalii biyya keenya keessatti baay'ee rakkachaa kan jiru aannan nama fakkeenyaaf yeroo baay'ee qotee bulaan aannan itti dabala waan ta'eef tiriit goonee yookaan immoo kan ittiin adda baasu ishee kana. Isheen kun keessumaa beezikaalii pirootinii fi bishaan aannan keessa jiru. Fakkeenyaaf aannan naggaadeen tokko fidee dhufe bishaan aannan sana keessa jiru ilaallee booda naggaadee sana riijektii goona yookaan immoo aannan sana riijektii goona. Isheen kun sofistikeeted maateeriyaalii tu teestii kan isheen gootu aannan keessa warra jiran hunduma teestii gootu. Inni kun immoo watar baaz jedhama. Fakkeenyaaf aannan tokko erga diidarraa dhufe aannan keenya yeroo baay'ee kan inni dhufu chiileriitiin dhufa. Qorree dhufa waan ta'eef akka carraa garuu daandiirra yoo ture saawurii ta'uu danda'a. Saawurii jechuun isa maaliifaan hin qomitudha afaan oromootiin illee ciccita. Isa sana aannan kun hin danfaa fi hin danfuu isaa kanaan cheekii godhu. Isa booda kanaan cheekii erga goone booda hin danfaa hin danfu. Aannan kanatti danfe taanaan aannan surri sirriidha. Hin danfu taanaan kanaan cheekii erga goone booda aannan surri jeektii ta'a. Watar baazii rooliin inni guddaan aannan hin darbinee fi darbe adda baasee kan nutti argisiisu. Inni kun watar baaziidha. Inni kun immoo diipi firiiji. Inni kun kan inni nu fayyadu saampilii fuunee fakkeenyaaf aannanoota nuti oomishne gara gabaatti erga baasne warreen gabaatti ba'an riiteeshinii dana kaawwan. Fakkeenyaaf gabaatti erga ba'anii booda saampiliin keenya eessa ga'e eessa jira yoom ba'e yoommoo nuti riiteeshinii kana irra dhaabbannee wantoota garaa garaa cheekii goona kan jennu saampilii dana keessa keenya. Kuni kan inni nu fayyadu riiteeshinii yookaan immoo saampilii kaawwachuuf. Inni kun immoo pH meetirii jedhama. pH meetirii kan inni nu fayyadu wanneen aannan keessa jiran akkuma diiramsanitti asiidiin ol ka'ee fi kaaneessa aannan keessa gosoota garaa garaatu jira kompoozishinoota garaa garaatu jira waan ta'eef laaktik asiidiif keessaa qaba glukoosiif keessaa qaba. Isaan kun adeemsa keessa developii gaafa ta'aa deeman aannan keessatti guddachaa deemu waan ta'eef isa kanaan tiriit goona. pH rooliin aannan of keessaatii maal akka inni qabu fakkeenyaaf asiidiin isaa dabaleeraa fi daballee isaa kan ittiin tiriit goone baru isa kana. Inni kun elektirooniik baalaansii jedhama. Ammaawuntii meejarii gochuuf nu fayyadan. Faayiloonni kun fakkeenyaaf deelii wannoota guyyaa guyyaatti hojjennu. Fakkeenyaaf aannanoonni har'a dhufan fakkeenyaaf achi sanatti argitan kun roo milkii isiniin jedha sana roo milkiin dhufe kastamaroonni keenya jiru. Kastamaroota nuu fidanii dhufan tokko tokko isaanii aannan maal fidanii dhufan tiriisabiliitii isaanii faana barreeffamee ta'a. Fakkeenyaaf namichi aannan fidee dhufe sun aannan maal fidee dhufe aannan isaa maal fakkaata guyyaa hammamiif tura daandii hammam deemee dhufe konkolaataa kamiin deemee dhufe
Kun hundumti isaa dookumentii ta'a. Akkuma isa kanaa erga namicha kanarraa fuunee booda aannan nuti fuunee amma naggaadee kanarraa fudhannee erga gara orgaanaayizeeshinii kanaatti galchinee booda aannan kana galchineera. Erga galchinee booda adeemsa maalirra jira? Piroosesii maalirra jira? Tempereechera maaliin deemaa jira? Taankarii maaliin deemaa jira? Eenyu abbaan ogeessaa aannan kana tiriitti taasise? Fakkeenyaaf kastamariin keenya aannan nuu fidee dhufe erga fidanii dhufanii booda irraa fuunirraa kan amma orgaanaayizeeshinii kana argatee booda aannan kun isa booda namichi kana tiriitti taasise addanatti dookumentii ta'a. Erga dookumentii ta'e akkuma dirama mucaan isinii ibse erga taankarii keessa galee booda pasteurizaation heat treatment sadarkaa danfisuus jedhamu sana. Aannan erga dhufee digirii seentigireedii 72 hanga 76 didhaaf. Kana jechuun namaaf aannan mijuudha yookaan immoo mijataadha. Akka Itoophiyaan standard institutioniin baasee jirutti kan addunyaas suma kana baay'een isaa kan yeroo baay'ee kana bira xiqqoon irraa differeensii uuma malee inni kun daa'immanii kaasee hamma ga'eessaatti waan fayyadamaniif dookumentoonni kun hundumti isa kan ibsa. Kutaan kun kutaa maayikiroobaayoloojii analaayisii jedhama. Maayikiroobaayoloojii analaayisii kan jennu orgaanizimoota ijaan hin mul'anne, baakteeriyoota ijaan hin mul'anne kanneen aannan keessatti argaman iddootti pirfeel goonee arginee adda baasnee ilaaluudha jechuudha. Akkuma beekamu aannan raw miilkii irraa jalqabnee haga dhaqee xumuramee paakdi ta'ee gara gabaatti bahutti hin gaggeeffamaa jechuudha. Piroosesii sana keessatti hin gaggeessina jechuudha. Raw miilkii fudhannee raw miilkii kana erga ilaallee baakteeriyaan achi keessa jiru akkami paaraametiroota baay'ee hojjenna. Isaan keessaa salmoneellaa, ekoolaayii, tootaal vaalaabilii akkasumas immoo yistinaa mooldii hin hojjenna jechuudha. Isaan kun raw miilkii keessatti baakteeriyaan jiru kun istaandardiidhaa olmoo istaandardiidhaa gadi jennee kan adda baasnudha jechuudha. Istaandardii Itoophiyaan baafate keessa dhaabbannee kan baafnudha, adda baasnudha. Raw miilkii irraa zaseemii taayimii keessatti raw miilkii erga fudhannee paastiraalaayizii kan ta'e gubbaa daqiiqaa digirii seelsheesii 76 gidduutti sekendii 15f danfee hiitii ta'ee gara paakdii ta'utti kan deemu kana gubbaarraa paayippii irraa hin fudhanna jechuudha. Saampilee achirraa fudhannee hin laalla. Hiitiin kun akkami? Aannan kun digirii kanarratti danfee kuni baakteeriyaan achi keessatti jiran kuni kan akka salmoneellaa, istiroobokokaasii warreen jennu kan akka buruseellaa warreen achi keessatti argaman kuni jirumoo hin jiran. Du'aniiru moo hin duune jennee kan nuti adda adda baasnudha jechuudha. Fakkeenyaaf 72 digirii seelsheesii gaditti yoo danfe orgaanizimoonni achi keessa jiran kun guutummaan guutuutti waan hin duuneef namarraan miidhaa ga'uu danda'a jechuudha. Such like 72 kaasee ga 76tti kan danfe kanaa gararraa 76 olitti immoo yoo danfa ta'ee kompoonentoonni nuti aannan keessatti argannu kanneen akka pirootiinii, kaarboohayidireetii warreen achi keessatti argannu kuni diijineesii ta'u jechuudha. Hin badu jechuudha, hin gubatu jechuudha. Kanaaf aannan kun 72 digirii seelsheesii dhaga 76 digirii seelsheesii kana daqiiqaa sekendii 15f kan danfe kuni orgaanizimoonni achi keessa jiran kun maal akka fakkaatan iddootti kutaatti analaayiz goonudha jechuudha. Maqaan kiyya Kaasaawun Daamteen jedha. Operatora Ishagaa Kifilnyooti, waannoo Ishagaadha. Inni taankaroonni gurguddaan agartanii hagaan aanin waannoo alaa dhufe irraa fudhannudha. Inni lammaffaan immoo homogenaayizdi ta'ee gara keenyatti kana shagaa kifilti ta'ee kan dhufu digirii seentigireeda 72 hamma digirii 76tti daffee nu bira eenyu dhufaa jiru. Inni kun eenyudha maannoo parcharaayizooti miilkidha. Isa immoo isarraa dhufee immoo gara amma dhumarratti agartan kun safaarii jedhama. Safaarii jechuun yeroo dheeraa akka turu godhee akka jecha eenyu firiijii barbaadu eenyu keenya immoo tatamsa'insa keenya hamma fagaachuu danda'u jechuudha. Nama akka ga'u jechuudha. Fakkeenyaaf gara dirree dawaa bakka OE jiru firiijiin barbaachisin akka achi taa'u kana yaadamee taa'ee jechuudha. Inni kun akka kan ta'u immoo digirii isa duraa homogenaayizdi ta'ee paasteraayizdi ta'ee gara kanatti dhufu. Isaan booda immoo 76tti daffee garanatti yoo dhufu 141tti daffa. Erga istiimii ta'ee daffee wanni nama shakkisiisu of keessaa dhabee garatti dhufa jechuudha. Isarraa jechuun immoo aannan isaa adda qaba. Aannan isaa kan biraati. Paakiingii isaa kan biraati.
kanaan akkanatti. Hayya kabajamtoota hordoftoota jirraa miidiyaa neetwoorkii sagantaa guyyaa har'a magaalaa Finfinneetirraa kiiloomeetira 20 imaluudhaan magaalaa Shaggaritti dhaabbata agiroo industirii sabbataa isin daawwachiisaa turre kan xumurre yoo ta'u dhaabbanni agiroo industirii sabbataa maal oomisha akkaataa inni ittiin keessa darbiinsaa yookiin ulaagaaleen inni keessa darbee hawaasa bira ga'u agiroo industiriin yookiin oomishni aannan maamaa maal fakkaata akkamittiin oomishama kan jedhu kan haga ammaatti isin daawwachiisaa turredha. Aannan maamaa geessota qofaaf osoo hin taane daa'immaniif illee akkaataa barbaachisummaa isaatitti oomishamee kan isin bira gahaa turee fi kan isin bira gahaa jirudha. Maarree aannan maamaa oomishtummaan isaa daraan dabalaa kan jiruu fi oomishtummaa isaa qofa osoo hin taane akkaataa hawaasa bira ga'iinsa isaa daraan olaanaa kan ta'ee fi hawaasa biratti jaalatamaa fi fudhatama guddaa kan qabudha. Aannan maamaa fayyadamaan dhaamsa keenya. Aannan maamaa akkaataa barbaachisummaa isaatitti iddoo hundatti warri isin bira hin geenye isin biraan ga'uuf kaampaaniin aannan maamaa yookiin sabbata agiroo industiriin isin biraan ga'uudhaaf waadaa isiniif seeneeti kan inni jiru. Hayya kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin guyyaa har'aa sagantaa aannan maamaa yookiin akkaataa oomisha aannan maamaa isin daawwachiisaa turre asumarratti kan goolabnu ta'a. Qophicha qopheessuun isin waliin turtii kan godhe ani Rabbirraa Leenjisaati. Ogeessi kaameraatiif Teenikishaal Boggaala Haftaamuutii fi Daawit Tashoomaan waliin turtii godhanii waan nu dhaggeeffattaniif galatooma horaa bulaa deebana. Baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo sirraa fagaadhollee carraa jiruutiin siin dagadhu aniyaa. Baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo baadiyyaa biyya koo ganda dhalootaa koo sirraa fagaadhollee carraa jiruutiin siin dagadhu aniyaa.